Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jira jirtuu fayyaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyoo isin hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Egaa har'a viidiyoodhaan isinii dhufeen jira. Samuuna akkuma argitan waa hojjechaa waa isinitti argisiisaati kanan hojjedhu. Har'a immoo akka namatti jechuudha. Isiniif dhufeen jira akkasuma gaafii isin gaafattaniif dhufe jechuudha. Maashinii ani viidiyoo irratti hojjedhe jechuudha. Maashinii kirrii namoonni hedduun keessan birrii 200 eessatiin bittee warreen naan jettan jechuudha. Birrii 280 Dubaayitiin nan bite jechuudha. Dirham 280 bitee. Inni kunis Teemu aappii Teemu jedhamu jira isiniin maxxansa. Aappii Teemu jedhamu irraa bitatu jechuudha. Egaa warroonni viidiyoo kiyya seeraan dhaggeeffannillee jirtu seeraan dhaggeeffadhaa isiniin jechuun asumaan dhaamsa kooti. Inni biraa immoo warreen maqaan isaa maal jedhama jettanii na gaafattan jirtu. Sentiroo cutting crochet kan jedhuun isiniif bahuu danda'a. Cutting maashiniidhaan jira garuu inni akkasitti jira. Isin akka barbaadan barreessuu ni dandeessu jechuudha. Istiroo jettanii barreessuu ni dandeessu. Isinii barreessitiin jiralleedha jechuudha. Jalatti illee ammas isiniin barreessa kana fakkaata jechuudha. Egaa gaafileen biroollee akkuma jiranitti ta'ee isaan kunniin gaafii deebi'uu qaban jedheeti kan yaadu. Akkasumas immoo irratti hojjedhuutii nu argisiisi. Akkaataa itti hojjetan baradhuutu seeraan hojjedhuutii nu argisiisi. Daantelii hin dhaa warreen jettan waan isin barbaadan dhaa jechuudha. Akkaataa isin barbaadan waan isin barbaadan isin hojjechuutii danda'a jechuudha. Isas akkamitti yoo jettan akkaataa isaa hundaa isinitti himuu ammaaf yoon akkanitti afaan hin danda'ullee baadhee hojjechaa isinitti nan argisiisa isiniin jechuun jaaladha. Wantoota yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa isinitti fudhatu isin yeroo gabaabaa keessatti fixuu ni dandeessu jechuudha. Hojjettanii to'i xumuruu ni dandeessu jechuudha. Isa sanii hammanaaf danda'ame tokkoon yeroo qabutti isinitti himuu nan yaala jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Gaaffiin keessan isiniif deebi'ee jira jedhee yaada. Seeraan aappii Teemuu jedhuu fi Shein namni wallaaltan hin jirtan. Namoonni immoo lakkoofsa hin qabne, lakkoofsa biyya sanaa hin qabne, lakkoofsa of harkaa hin qabne, siimii hin qabne jechuudha. Walumaa galatti ajajachuu hin dandeessan hin jiru jechuudha. Aappii sun siimii kee siimii lakkoofsa kee si gaafata. Lakkoofsa keessaniin koodii si erga. Koodii sun sirratti ergamee yoo itti hin guutinii si fiduutii hin danda'u jechuudha. Innis kan biyya keessa jiranii yoo hin ta'inii hin ta'u jechuudha. Kana fakkaata yeroo qabdan itti fayyadamtanii barachuu laaluu waan barbaadan ittiin hojjechuu ni dandeessu. Ani amma biyya kana keessatti kirrii uffata ittiin hojjedhu hin jiru jechuudha. Hanga ammaatti hin argine kirrii akkasii yayyabbuu kanan argine. Garuuti immoo kirrii daantela shaffanaa shinii, shaffanaa masoobii, shaffanaa wantoota garaagaraa wantoota mana kana keessa jiranii hunda daantelii jedhama. Isa sana argeen jira jechuudha. Inni sun jira bifa barbaadaniin jira garuu kirriin isaa qaqalloodha. Kan uffataa ta'uu miti walumaa galatti jechuudha. Kanaafuu ani immootu barbaadee kirricha san yoon argee bite isinitti himuutii yookaan isinitti mul'isuutii nan danda'a jechuudha. Kirrii uffataa san bitee jechuudha. Kirrii uffata ittiin dhaassan fagoo isaa jiraatu dhiyoo laalee bitee isinitti himuu nan danda'a jechuudha. Isin immoo yeroo qabdanitti yaaltanii waa hedduu yaaluu dandeessu jechuudha. Egaa ani waan hundaa hojjedhee isinitti yeroo na argisiisa jechuudha. Yeroo qabutti kanaafuu viidiyoo koo yoo nan dubbadhu yoo nan haasa'u seeraan osoo dhaggeeffattanii waa hedduu irraa hubattu jedhee yaada.
garuu namoonni baay'een keessa viidiyoo laaltan jechuudha cal'istanii gaafii qofa nama gaafattu eessatti bittee kan akkamiin akkana gootee qofa malee ani waan hundaa garuu dubbachaatiin deema jechuudha himaatiin deema viidiyoon kootis immoo hagas hunda dheeratee too isinitti baay'ateetii miti kan daqiiqaa 7 daqiiqaa 5 daqiiqaa 4 akkasitti daqiiqaa 10 yoo guddatte viidiyoon kiyya ishee kanammoo seeraan daawwadhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaata maashinii kana warreen barbaadan achi bitatanii galuu ni dandeessu waan ulfaatu miti waan isin harkattis cabuu miti uffata maruu ni dandeessu jechuudha waan nama qaraciisuu miti kafana keessan keessa godhattanii galuu ni dandeessu akkuma argitan lukni isaa irraa bahaa itti deebi'a rakkoon qabu biloonii qaba kan ittiin hiikanis qaba yoo maashiniin sun isiniif deemuu dide isiniif zooruu dide hiiktanii keessa isaa xaraddanii deebisuun hin danda'ama isa kana hanga ammaatti garuu biyya keenya keessatti hin argine jiraachuus danda'a tareeti iddoo kirrii yoon kirrii arge iddoo kirrii bitu sanitti tarii arguun danda'a isinittan hima warroon immoo isa xiqqaa bitte moo isa guddaa bittee warreen jettan ani isa guddaa akka malee sin binne isa xiqqaa akka malee sin binne miidiyaamiin bite jechuudha isa jiddu galeessan bite jiddu galeessa kun immoo waan hundaa hojjechuu hin danda'a jechuudha akka abbaan itti hojjete amma hunduma akkanatti fakkeessee dhaa osoo hin taane fakkeenyaaf kootii kana dhaayoon jedhe kootii kana akkanumatti muluusaa dhaa jechuu miti fakkeenyaaf cinaa gara tokkoo nadhaa cinaa gara tokkootis asiin nadhaa harkas kophaan dhaa jechuudha akkasittiin dhaama jechuudha akkasittiin argee hanga ammaatti uffata ittiin dhahee too hin beeku garuu yaaleen jira jechuudha dhahuuf yaaleen jira kirriinis kan naanqate nan dhiise jechuudha kirrii yeroo sanatti baay'ee hin binne yaaliidhumaaf barachuudhumaaf hin bitee hagamuyyuu hin turre jechuudha nuunan galee silaa baradheen jira jechuudha kanan galee immoo akkasitti yeroo argadhee daawwachuu hin dandeenye ammas immoo daawwadhee ittiin baradhee hojjedhee isinitti argisiisuuti waan hin danda'uudha jechuudha kana fakkaata oduu yoo isinitti guddise immoo dhiifama guddaa naaf godhaayi horaa bulaa deebanaaf viidiyoo biraatiin immoo walitti deebina warreen immoo mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan laayikii gochuudhaan namoota kan biroof sheer godhuudhaan viidiyoo keenya ni dandeessu jechuudha warreen immoo tanaan dura maatii taatan hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha horaa bulaa